namni rabbiin ergu ta'e maal dadhaba nu gargaara rabbiin jabaan hirkoo taasifannaani ate koonu ta'e gargaarsa keetiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجت كبجمتو تافي دعوتو تسيروتو بغجرات ربي دبر فتيكو يا راتيني سنگه برنو تجايبا برنو تالام بريدا تين كبدي سني دفه واسابي كيسن اونلاين رجراتو كيسني في اكا اونلاين رحنجرتي نموني كي اسن وجفيا دمتني يرو هدو نموني اكا اونلاين رجراتو كيسن هنبيني اونلاين كيسن شفتشو اكا سمامس grupi gara-gara tirratti akka namni isin hin dabarsine ifirraa akkaataa itti cuftan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti afaana bu'aa. Warroonni jalqabaaf chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe godhaa. Maatii seeruutuu biitetti dabalama. Warroonni duraan gootanii jirtan akkuma baratamaa ta'e share like gochuun nu jajjabeessaan isiniin jedha. Amma gara barnooticha dabarra waasappii isa kana keessa seenna. erga seennee geeffannee booda ciftii sadiin kana takka tuqaa sadiin kana gara harka mirgaatitti tuqanna. achi booddee setting bakka jettu tana tuqanna jechaadha sarara aakhira jalaa kanarratti. achi booddee mallattoo qulfii tana akaawunti bakka jettu tana profaayilii keenya jalaa tuqanna. achi booddee mallattoo qulfii tana tuqattan jechaadha ta gubbarraa tana bifa kanaan isinii fida jechaadha. kunis akkaataa isin onlaayinii irra jirtanii fi hin jirre nama godhuudha jechaadha. kun immoo profaayilii keessan fireendii keessan malee yookaan immoo namni hedduun kan isin argaa ture fireendii keessan malee akka namni biraan argine gochuus ni dandeessu. akkasuma ammallee akka namni tokko isin arguu hin dandeenye akkaataa itti godhattanii jechaadha. kunis abaawutiidha. abaawutii keessan namoonni hedduun akka hin argine qollofachuu jechaadha. kunis linkii garaagaraa irra akkaataatti namni fuudhee linkii irra isin galchu san haala isin hin feene yoo namni linkii irra kan isin galchu taate linkii keessan akka namni irra isin galchuu hin dandeenye akkaataa ittiin godhatanidha jechaadha. akkasuma ammas oloofannaa kun immoo guruppirra takka garee garaagaraatti irratti akka namni isin hin dabarsine heeyyama keessaniin ala akkaataa itti ofirraa gootanidha jechaadha. amma tokkoffaa kanarraa isin eegalla barnoota kanarra tuqanna. yeroo kanarra tuqanneetiin hin jenne gubbaa kanarratti ol baafne onlaayinii keenya namoonni hundinuu kan waasappii keenya qaban akka nuti irra jirru akka nu nama barreessuu dandeenyu arguu dandayan. kun immoo kan jidduu kun hiyyoota keenya warroota nu lakkoofsa isaanii qabnu qofatu beekuu danda'a onlaayinii irra akkaataa nu itti jirruun yoo feetan kanarra kaattu. kun immoo nu gundeeyin kun onlaayinii guutumatti namni akka beekuu hin dandeenye irra jirtaaf irra hin jirtuu kan kee akka namni hin beekne taasisa jechaadha. kanaaf ka jidduu kanarra yoo kaattanis bareedaadha. ammoo irraa bareedaan onlaayinii irra namoonni onlaayiniin isin namni cinqu jechaadha. kan gadii kanarra yoo kaattan hedduu takka namatti tola jechaadha. kanaaf kanarratti deeffannaa. bifa saniin sandeeffannee eefa geeffannee booda kan profaayilii keenya kanatti yeroo gaddabarru kan profaayiliitis akkuma saniititti kanarratti namni profaayilii keenya hunda arguu danda'a namoonni hundinuu jechaadha. kan ammoo fireendii keenya takka ammoo namoota lakkoofsi isaanii nu qabnu qofaatu arguu danda'a. kun immoo akkasuma namni hundinuu arguu akka hin dandeenye taasisa jechaadha. kanaaf yoo feetan kanarra deeffattu kan ammoo irra caalaan kan jidduudha kana jechaadha. maaliif fireendiin keessan arguu qaba jechaadha. akkasuma kan abaawutii kanas akkuma saniititti abaawutii keessan namni hedduun akka hin agarre yoo gochuu feetan kan fireendiin keessan qoftiin arguu kan jidduudha kanarratti deeffachuu ni dandeessu jechaadha. kanaaf isallee irra caalaan kanuma jedheetiin filadhaanii kanarra kaayyanna. kunis kan afuraffarra jiru kun linkii keessanii jechaadha. linkii keessan namni fuudhee akka guruppii garaagaraati irratti isin hin dabarsine akkaataa itti ofirraa cufattaniin jechaadha. inni yeroo isin banattan asirra jira maay connect bakka jettu tanarra jira jechaadha. yeroo isin awwalaa dhuftan asirra kan jiru kana asitti yoo deeffattan linkii irra
isinii ergee namni isin galchuu hin danda'u jechaadha. Bakka argee keessa namni isin akka hin galchine asirra kaayattanii dan gootan asitti jechaadha. Kan itti aanu barnoonni dhumarraa kan akhiraa isa kana jechaadha. Garee garaagaraati irratti akka namni isin hin daballe ifirraa akkaataa ittiin dhoorgitan jechaadha. Kan gubbarraa kun gareen fedheerra namni isin galchuudha dandaya. Kan jidduu kun immoo akkuma reefuu sanitti my accounts kan jedhu kun garee firendii keessan malee yookaan namni isin lakkoofsi isaa qabdan malee namni kun akka gareerra isin galchuu hin dandeenye taasisa jechaadha. Kan akiraa kun immoo namni tokko hayyama keessaniin ala gareerra isin galchuu hin danda'u jechaadha. Egaan kabajamtoota fi daawwattoota kiyya yeroo haala kanaan godhatanii geessitan kanas dan gootanii asitti raayitii gootanii fi hayyama kennitaniif jechaadha. Achi boodaan if duuba isiniif deebi'aa jechuudha. Toleegaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya warroonni hanga ammaatitti daawwattanii jirtan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Jalqaba warroonni jalqabarraa hanga ammaatitti chaanala kiyya subscribe hin godhin subscribe godhaa. Maatii seeruu tuubiititti dabalaman isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa dheebanaa.